seenaa industirii aartii Oromoo keessatti waggoota 13 ol akka dabarsee dubbatamaaf. Sirbootni isaa waa'ee walqixxummaa, bilisummaa, aadaa, seenaa, jaalala hawaasummaa irratti xiyyeeffachuudhaanis hojjeteeti jira. Sirba isaa manni abbaa gadaa meeqami haraanii ja'aniin gaafatanii ni beeka garaanii ja'uun imalmaanaa beekamam. Artist Ali Birratti aanee artistii kilippii yookaan viidiyoodhaan albama guutuu hojjete nama jalqabaa akka ta'e seenaan himam. Artist Mahadii Sheekhaa bara jireenya isaa irra caalaa aartiidhaan akka dabarse kan dubbatamuuf artist Mahadii Sheekhaa waggoota dabran hojiiwwan qabsoo aartii Oromoo keessatti hamma humna isaa hojjechaa tureeti jira. Waggoota 13 keessattis albamoota 13 Oromoodhaaf gumaacheeti jira. Amma albama 14ffaa hojjete bakka ummanni Oromoo bal'aan argamutti hawaasni aartii jaalatuuf keessummootni kabajaa qoodarraa fudhatanitti magaalaa Ona Afran Qalloo Dirree Dhawaatti eebbisiiseeti jira. Qalloo miidiyaan achitti argamuun waan walii qaqqadaaddate akka armaan gaditti isiniif qoodam. Kanneen chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun nu michoonfadha. Maatiin keenya share gochuun waliin ga'an afeerraa teenya. Muddeshan bara 2017 guyyaansaa sabtii ganamarra ture. Seenaa muuziqaa aartii Oromoo keessatti wallisaa maqaa guddaa qabu artist Mahadii Sheekhaa albama isaa 14ffaa tokkummaa jechuun moggaase eebbisiisuudhaaf hoteela guddicha bii kaapitaalitti hawaasa Oromoo wajjin walgaheeti jira. Keessummaan kabajaa hawwiidhaan eegaa turan kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhawaatiis yoo dhufu maarshi baandiidhaan bifa kanaan simatame. Obbo Kadir Juhar Ibrahim nuti argamanii jiran waa hundaafuu isaan nuti argaman malee teenyamni ooyituuti bakka nuti argaman simannaa ooyitu beekuta kabileedhaa kannaadhaaf magala gaangutte ilmeenaa wakkeenya Galatummaa isiniin jennaalii keenya kabajamoo kantiibaa keenya bifa kanaan nu eebaltaniiti jirtaniiti hundi keessan nu ulfaadhaadha. Kallattiidhaan erga ol seenanii qubatan boodam wallisaa jaalatamaa Mahadii Sheekhaa sirba isaa kan ummanni isa beekuun kan ummanni bal'aan jaalatuuf manni abbaa gadaa meeqami haraanii ja'aniin gaafatan ni beeka garaanii jechuudhaan sagalee isaa looshisaniin alalaasee waltajjii goosee.
akkanaan kan jalqabe sagantaan eeba albama 14ffaa Mahadii Sheekhaa akka aadaa Oromootti maanguddoota biyyaa abbootii gadaa Raabaadorii afran qallootiin eebbisuudhaan waltajjichi saaqame. Rabbiin nagaan na oolchu arra guyyaan jaloo guyyaa haseenaati guyyaan ka Oromooti najoon guyyaa tokkummaati Rabbiin duraan tokko godhee nu uume ammas tokkummaa keenya haa dabalu. Rabbiin duraan tokko godhee nu uume tokkummaa keenyatti nu haa dabalu. Diree dhawaa jaalalaatis nagaa godhee Itoophiyaas nagaa godhee Afrikaas nagaa godhee addunyaas nagaa Rabbi haa godhu. Maatiin gaamanni abbaa gadaa jee keessatti nu faarse ilma abbaa gadaatti umrii haa dheeraatu. Umriin isaatti haa fuudhu dhalli isaa adda muramini nama Oromoo faarse dhaltummaan isaatti adda muramtu dhala Rabbi adda murini. Tokkummaa keenya Rabbitti nu haa jabeessu hadiidhaa dhalaatis Rabbi nu haa guddisu nu haa horsiisu. Tokkummaa jechuun dhalaa fi dhiiraa fi dhalaadha. Gurraachaa fi diimaadhaa gabaabaa fi dheeraadha. Akkasumas hunda Rabbi dhorkin hayyuu fi gameessa jeeyina jechuudha. Rabbi keessaa nurraa nu dhambisini guutuu namaa nu haa fallu. Yeroo beekumsaan caalii ilmaan keenya barnoota Rabbi haa jaalachiisu. Ilmaan keenya ammaas hojii Rabbi haa jaalachiisu. Hadhaa Rabbi nurraa hambisu. Warra karaara dhaabbatanii kadhatan kan Rabbi garte gubbaa guyyaa dabaru kanallee karaara Rabbi nurraa haa galchu. Warra lammii fi ragalee tarkaanfatu miti warra lammii fi fuudhee mana galchu Rabbi nu haa godhu. Lammii teenya karaara tattaa karaara fuudhee warra galchu Rabbi nu haa godhu. Gaafa gartee guyyaa seenaa kana gartee Rabbi tokkummaa keenya tokkummaa jechuun wal jaalachuudha jaalala Rabbi nu cimsee Rabbi umrii nu haa dheereessu. Kantiibaa keenya kabajamoo diree dhawaatis Rabbiin faana isaa haa tolchu. Lullee faana Rabbi nu haa tolchu. Xiqqaa guddaa keenyaas warra hojiidhaan mul'atu Rabbi nu haa godhu. Warra sadaqaa kadhatu miti warra dalagee namaa kadhu Rabbi nu haa godhu. Alaa daalika bihaqqi subhaana rabbika rabbil izzati. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga Rabbiin guyyaa irraa kana bisige gammachuu tana gammachuu gartee fiixa baatu Rabbi nu haa godhu. Obboleessa keenya hagartee duraan seenaa gartee dabde diriirsee dhokate mul'isee seenaan hin baddu jee walii gartee walleedhan yaadaluun dabarsaa ture irra kitaaban akkam banne dhalootaaf lafa kaaya kana Rabbi haa mul'isu. Rabbi haa mul'isu. Takkallee gartee guyyumaan dhufaanii guyyaan irra ga'ee guyyaa gammachuu nu haa godhu. Guyyaa gammachuu nu haa godhu. Roobaa nagaan jaaheeraa murii. Roobaa nagaan jaaheeraa murii. Haa mul'atuun jaaheeraa murii. Gadaan nagaan jaaheeraa murii. Nagaa biyya waliin gahaa ga'uun jaaheeraa murii. Gadaa kanallee gadaa nagaa Rabbi haa godhuun jaaheeraa murii. Suuqum nagaan jaaheeraa murii. Golkaan nagaan jaaheeraa murii. Biyyatti nagaan jaaheeraa murii. Bulchiinsi keenyas nagaan jaaheeraa murii. Kitaaba kana kitaaba gartee tokkummaa seenaa dabde diriirsee dhokate mul'isee albama kana addunyaa wal qabuun taan jaaheeraa murii. Takkallee Rabbi olaa fuudhuun jaaheeraa murii. Akka odatti dagaagee haa mul'atuun jaaheeraa murii. Akka tulluu gaaraa haa mul'atuun jaaheeraa murii. Heeraa murii abbaa badaasi daadhii roobaa hortaa barii gurtaa barii gurfoo baatu baata nagayaa yoo waaqni jee yoo Rabbi jee. Assalamu alaikum. Ar'aan tana duba maguddoon ta'e nama sadiitu sila eebaa ol ka'a. Wanni nu kana duba bikka takkaa kaas gammachuun nu kaasa. Gammachuu ta'e tajaajila lafarratti nu haa godhu. Duuba seenaa ta'e ta dhokattee dirrabbe warra galtee akka jaarraa abbaa gadaa akka elemoo giltuu akka bahar waare Rabbi jannata ana qananis. Rabbi jannata ana qananis. Dirree ta'e dirree nagaa Rabbi nu haa godhu. Hamtuu Rabbi nu haa qabu. Biyya teenya daangaarraa daangatti nagaa Rabbi nu haa godhu. Nu kana warra wal jala deemu Rabbi nu haa godhu. Dirreen teenya dirree jaalalaati warra jaalalaa wal qabatu Rabbi nu haa godhu. Dirreen teenya dirree sabaa sablamootaati warra kantiibaa keenya galee Rabbi nu haa godhu. Kantiibaa keenya illee ilaal guchii rooba ulluulte. Balaa takkallee galtee barbada galtee balaan bishaan bu'ee Rabbi irra haa godhu. Fatanaa Rabbi isa haa baasu. Urmiillee urmii harraageessaa Rabbi haa kennuuf. Lullee warra beekee wajjin bobba'u Rabbi nu haa godhu. Beeku subhaana rabbika. Sagantaa miidhagaa hawwataa nyaatota aadaatii fi bunaaf hojjaan dabaalamee dhiyaate. Baandii Barkumeef DJ Duusiin hawwatamee miidhagaan dhiyaate kun
erga sagantaa eebamaan guddootiin saaqame boodam kallattiidhaan maanaajarri albama kanaatii fi haati warraa artist Mahadii Sheekhaa Dr. Suwaad Muktar albama tokkummaa jiru 14ffaan artist Mahadii Sheekhaa bu'aa bayii keessa qaxxaamure akkamiin hojjetee maal faayif keessaa qaba kan jiru hawaasaaf bifa kanaan ifoomsite. kabajamoo bulchiinsa bulchaa kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa kabajamoo Dr. Mahamud kanarratti argamtan hundi keessanuu akkasumatti kabajamtoota abbootii amantaa kabajamtoota ugaazota abbootii gadaa akkasumatti haadhowwan siinqee kabajamtoota afeerramtanii bakka adda addaarraa bahaa dhihaarraa kaabaa kibbarraa asitti albama tokkummaa jiru eebbisuudhaaf gammachuun teessan gammachuun teenya jettanii asitti argamtan hundinuu warreen pirotokoola osoo eegin bira dabres yoo jiraatan of kolchaa baga nagayaan dhuftan baga nagayaan geessan. Egaa albamni mata dureen isaa tokkummaa jiru kuni waayitaawaa yeroo isaa eeggate. seenaa hedduu keessatti magaalaa addunyaan jaalalleessiiti hawwitu magaalaa Dirree Dhawaa irratti sagantaan tun albamni kun asitti eebbamuuf carraa harkatee asitti isin keessatti eebbamuuf dhufuu isaatiif isinis akkasumatti nuun mala tokkummaan nuun malti seenaan keenya nuun malti abbaan seenaa abbaan aadaa abbaan afaanii nuuni jettanii asitti argamtanii albama kana eebbisuudhaaf dhufuu keessaniif ammas deebiitiin baga nagaan dhuftan isin jedha. Albama kana keessatti aadaan seenaan akkasumatti aartii adda addaa seenaalee adda addaa seenaa dur boqottanii beektan hawaasni keenya hawaasa aartii isaatiin seenaa isaa calaqqisu hawaasa aartii isaatiin dubbatu hawaasa aartii isaatiin waliif dhalootatti seenaa dabarsu waan ta'eef albama kana keessatti dhaamsa hedduu seenaa si dubbatu seenaa si faarsisu seenaa si malchu afaan keetiin afaan mi'aawaa fi bifa mi'aawaadhaan irratti dimmamamee irratti jingamamee sammuun hedduun irratti cuunfamtee taalentii guddaadhaan akkuma beektan artistoonni keessattuu artisti Mahadii Sheekhaa albama kana qopheessuuti yeroo dheertuu fudhatee har'aan dalgaa hunoo isiniif dhufee gurra keessanii akka caqastan akka dhageessan akka seenaa teessan tadalagamtee yaadattan akka seenaa dhuftu daleeydan seenaan achitti cuunfamtee albama kanarratti dhaamsi isiniif dhufee baga gammaddan. Maayirratti bakka hundarraa warreen dhuftan albama kana eebbisuudhaaf akkuma reefu jedhee osoo hin dadhabin karaa dheeraa dhuftanii har'aan tana albama kana eebbasaa dabaaluuf hiriyoonni waahillan akkasumatti deeggartoonni aartii Oromoodhaa bakka hundaa bakka dhuftanii baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Maayirratti gaa. keessummaan kabajaa kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhawaa kabajamoo obbo Kadiir Juhaar waltajjii tanarratti argamuu isaatti gammaduu isaatii fi magaalaan ona afran qalloo Dirreen Dhawaa magaalaa jaalalaa tokkummaa fi waliin jireenyaan beekamtuudha. Kanaaf albama tokkummaadhaan moggaafame kanam asitti filattee waan eebbifteef si galatoonfanna jechuudhaan artist Mahadii Sheekhaatiif kabajaaf jaalala qabu eege ibsee booda artistoota buleeyyii gameeyyii seenaa industirii muuziqaa Oromoo keessatti bara jireenya isaanii dabarsan kanneen arraan tana dadhabanii jiran deeggaruu fi gargaaruun barbaachisaa ta'uu ifoomse. kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota abbootii amantaa, kabajamtoota haawwan keenyaa fi warra arraan tanaa obboleessa keenya artiist Mahadii Sheekhaa sirba isaa irratti eebarratti argamuudhaaf hundi keessan aanna dheeraa dhuftanii deemaa dhuftan ani haadhi kun isiniin jechuu barbaada.
Araga guyyaa artistootaati. Irra guddaa artistoota Dilaatu as jira warra seenaa hojjetee seenaa keessa dabrees hedduutu jira. Guyyaa isaanii waan ta'e jecha maqaa dha'uu dirqama waan ta'e jecha of kolchaan isin jechuu barbaada. Kabajamtuu Dallaan haadha mantaa artist kabajamoo Mahadii akkasumatti illee kabajamoo artistii keenyaa Mahadii Sheekhaa kabajamoo Dr. Muhammad Qophee kabajamoo artist Elemo Ali kabajamoo artist yeroo dheeraa waggaa 57 biyya abbaa turee hiriyaa Dr. artist Ali Birraa Rabbi rahmata godhuuf isaanii wajjin yeroo dheeraa waggaa 57 ala ture. Yeroo ammaan tanaa eeba kanaaf qabnuke Abdurrahman Bareetoo kabajamoo jechuudha. Akkasumas illee kabajamoo artist Musa Turkii kabajamoo artist yookaanis kabajamoo seenaa warra galmeessa keessaa barreessaa jaarraa abbaa gadaa kan ture yeroo ammaatiif kan jidduutti argamu kabajamoo obbo Jamaal Ahmad ani haadhu jechuu barbaada. Kabajamoo artist Fannishee Muhammad kabajamoo artist Ibroshee akkasumatti illee kabajamoo artist obboleessa keenya umrii illee xiqqaa ta'u abbootii isaatii fi obboleeyyan isaa isa dursullee obboleessa keenya kan beektan Farahaan Suleymaan yookaanis Farahaan Baddeessaa ani haadha jechuudha. Akkuma walii galattu guyyaa lafaan tanaa sirba tokkummaa wajjin qabatee reefu addee So'aal kabajamtuun ibsitee jirti. Mahadii Sheekhaa har'aa miti wallee wajjin wal qabatee nutis gaafa inni laga harree galus gizee barumsaa keenus namuu isa dhaggeeffachuuf gamas dabarra. Mana isaa dura dhaabbannee wallee sirba dhaggeeffachuu turre. Jannata akka waan taate waan kanaafuu har'aan tana Rabbiin godhee yeroo jijjiiramaa yeroo badhaadhinaa yeroo Oromoon biyya bulchuu jirtutti yeroo sabaa-sablamman ifitti haammatanii tokkummaa fi jaalala agarsiisanii namuu iddoo jirurraa walii yaa'ee wal deeggaree wal cinaa dhaabbatee wal bohaarsutti obboleessa keenyaa kabajamoo artist Mahadii Sheekhaa sirba tokkummaa jiru kana yeroo biyya alaatii fi biyya abbaatis warri jiruu fi warri biyya keessaatis walii galee takkummaa isaanii cimsanii misooma dura ceesisuudhaaf sirbi kun sirba yeroo isaa eeggatee sirba achi keessatti illee seenaa itti hojjetamee fi ibduraaf illee artistoonni jiran warri seenaa irraa hojjechuu danda'an barumsa akka ta'uuf hundi keenya asirratti illee waan isarraa fudhannuu qabna. Sandura illee obboleessa keenya yeroo cunqurfamaa saniis yeroo jijjiiramni hin jirrees uummanni beekan karaanii jaanii gaafatan itti ni beeka qalbiinis jennee namoonni beeka. Hundi keenya manni abbaa gadaa san ijaaramee mariin biyyoolessaa achi gaggeeffamee filannoon achi gaggeeffamee namu akka biyyaatti seenaa magaalaa yookaanis biyya Itoophiyaa kanaaf bu'uura kaa'uu danda'u seenaa hin irraanfatame yeroo namni afamuus yookaanis qawweedhaan nama barbaadan sanitti yeroo dukkana san keessatti warra wareegama kannanii wallee kana sirbaa turanii ammallee haa ta'u magaalaan Dirreedawaa dhugaa san jechuudhaaf magaalaa artistiiti. Artistoonni irra guddaan akkuma beekutti Rabbi rahmataa godhuuf akka artist Ali Birraa hundi isaanii warri akhiramees Rabbi rahmataa godhuuf Shantan Shubbisaa
Roshee irra guddaa maqaa takka lama jennee yoo dha'uu hin dandeenye hundi ni ulfaata magaalaa tana warri hin ajjetin maqaanillee warri hin faarsin ni jira. Takkallee hin jiru jennee hin hubannu warri nu beeynillee maqaanillee faarsaa jira. Jijjiirama amma dhufe kana keessaafuu dargaggeessi haawwan shamarran hundi keessanuu maqaadhaaf hirmaannaa guddaa nu wajji gootanii magaalaa tana nu wajji tiisitanii magaalaan tun ammallee dura tarkaanfachisiisuudhaaf akkuma amma wal cinaa dhaabbannee wal gargaaraa wal jajjabeessaa deemnu kanatti artistoota keenyaas bakka jiranitti isaan cimsinee isaan cinaa dhaabbannee deemuunis barbaachisaadha jechuu barbaada. Akkasumatti illee artistoota ijoollee asii sirba kana akkanatti miidhagsanii baandii akkanatti calaqqisiisanii miidhagina guddaan kana hedduu naa galatoomfadhaan jechuu barbaada. Yeroo hundallee iddoo waa'ee Oromoo irratti warri hin dhabamne shaggooyyee tuuta Afirqalloo isaanillee hedduu haa galatamanii jechuu barbaada. Tuuti Afirqalloo kun seenaadha. Namuu bakka deemuutti cinaa dhaabbannee gargaarree namni leetaa hayyuus qabaachuu qaba, beekaas qabaachuu qaba, maraataallee qabaachuu qaba jechuudha. Namuu maaliif oguu biyyaa hojii maraachuu fedhan maraatuma sadii hojii waliin gallakkistaa jechuudha. Oguu sirbuu fedhanis warra sirbuu wajjin, oguu marii fedhanis warra mariitii wajjin hunda qabaachuun nama rabbiin jaalatuuf, saba rabbiin jaalatuuf hanqallee waan ta'eef jecha hunda qabaachuu kana hin jibbina ammoo tokkummaa keenya sodaa namaa ta'uu qabu. Faaya namaaf ta'uu qaba. Bareedinaa namaaf ta'uu qaba. Oromoon nama hammata malee namallee ifirraa hin diigu. Kanaafuu obboleeyyaan keenyallee warra barana torbee dabaree UNESCO irratti heera isaa galmeessanii UNESCO irratti illee hayyamaa خلنا بيسالس بيا ويتاتا اسمينا مقالات على جني خبجن يسالين لي وبلي كينيا بغير بيسيجن بچيسه اكل يتبني مروالا واني بيجالت نما جالت جيراني اورمون البو برجما ولدوس اكا عاداتي علم دلرا على نما ابني بدي فدسني قودلي ميراث الله الرخايا بجولا تنابو وتنما صدا هندان Obboleessateenyallee warra akkanatti DJ Dusis Rabbiin mi'aadee reessuun innis ijoollee keenya barattoota reefuu maarshibaandii Dr. Muhammad Qopheellee naagee waan abbaan isin jennuma qeebal ta'anii galatoomfatu ijoollee xiyya waan ta'aniif ijoollee maarshibaandiidhaan akkasitti faaya bifa bareedaan calaqqisiisanillee hedduu galatoomaan jechuu barbaada. Sirbi kun ammoo akka seenaatti tokkummaa jedhee har'a asirratti eebbisuusaa magaalaan Dirreedawaa magaalaa jaalalaa magaalaa rakkataa fi tujjaaraa fi qabeenya qabuu fi kan qabne illee magaalaa nagayaan wajji walqixxummaa wajji jiraatu karaa kadhataatti gargaaran magaalaa nagayaa magaalaa jaalalaa magaalaa tokkummaa ta'uudhaan har'aan nagaa sirba obbo Mahadii Sheekaa obboleessa keenya tokkummaa kan yoo maqaa magaalaa Dirreedawaa bakka bu'ee waan ibsuuf jecha maqaa kiyyaa fi hawaasa na filatee fi akkasumatti illee har'aan tana bakee jirutti warra haawwan shamarran dargaggoo fi abbootii amantaatii fi abbootii gadaa hundi asirratti argaman hedduu galatoomaan jechuu barbaada ulfaadhaa waan barbaachisu hundaanuu akka bulchiinsaatti si cinaa jiraachuu keenya asumaanii bu'aadha sii gala ammallee rabbiin duwida bakka itti hirkattu si kanneen jira haadha manaa su'aattee rabbiin umrii si haa dheeressu galatoon ulfaadha. Hawaasa bal'aa sagantaa kanarratti hirmaateef bu'aa bahii jireenya artist Mahadii Sheekaatiin wal qabatu hubannoodhaaf akka ta'uuf jecha Dr. Kabaja Muhammad Ahmad Musaa yookaan Muhammad Qopheen waltajjiirraa waa'ee Mahadii Sheekaa baroota 30 dabran muuziqaa keessatti akka inni dabarse
imala qabsoo jaarraa abbaa gadaa wajjin waan qooddate hunda takka takkaan gaddiigee hubannoodhaaf waltajjii irratti dhiheesseeti jira. Kantiibaa keenya jaalatamaa hedduutti abdannu kajaalannu obboleessa keenya kabajamoo Nadir Jawaar akkasumas manguddoota keenya abbootii gadaadhaa abbootii amantaadhaa artistoota hiriyoota kiyyaa fi ijoollee kiyya dargaggoota shamarran abbootii qabeenyaa gaazexeessitoota artistoota jalqabdootaa fi biyya yaadataa Junaydii biyya qabsaa'ota hedduudha biyya ummanni onnataan eenyummaa isaatiif falmataan ummanni aadaa isaa beeku ummanni eenyummaa isaatiif falmuudhaan adda duree ta'e jiru keessatti dhalatee guddate maatiin isaa qabsaa'ota abbaan isaa Mahammad Sheekh Khalil sababa qabsoo Oromootiin yeroo baay'ee hidhamee magaalaa Harar keessa ture Awuziin bakka jedhamu keessa ture Mahadiin umriin isaa 11 ture gaafa abbaan isaa mana hidhaa jiru gaarii dhageetu argamu isaatiin dhugaa irra deebi'aa galateeffadhaa gaarii dhageetu argamu isaatiin dhugaa irra deebi'aa galateeffadhaa kanaaf aartiidhaaf dhaabbachuun aartistoota jajjabeessuun akka arraan kana kantiibaan keenya hojii guddaa dhiisee hojii ummata haala wayitaawaa amma jiru keessatti Dirreedhaa biyya aartiidhaa irratti waa'ee aartii dubbachuun ummata aartiin maal akka taate aadaan maal akka taate kabajaan eenyummaa ofii maal taate beeku ka kanaaf qabsaawaa ture kammoo qabsaa'ee mul'isa kana dura dhaabbatanii waa'ee eenyummaadhaa waa'ee aadaadhaa waa'ee aartii dubbachuun hedduu nama dhibaa kanaaf baay'ee waan dubbadhu qabu akkuma beekamu Dirreedhaan haroodha aartistiin kara hundaan Dirreedhaatti yaa'a keessaa biqila alaa isitti dhufa ijoolleen afran qalloo ituu humbannaa qaree hundi maddi walitti bakkitti walitti qabaman gaaddisni zaan eeba albamaa yoo ga'u keessummootni kabajaa ol bahaniin albamnis viidiyoodhaan akkana dabaalamee miidhagee dhiyaatee eebbifameeti jira. Arrigaru tu mambo, wa balesu madewa menisu,
جني لك سني بالليل مكرو أنا كسي ما أشيك بري أما بالليل وانكرو أرايتكم ما جبي فنا كتاب بيني وبرفنا أرايتكم ما جبي فنا نو بولي يلي ورجالنا حكومة نويا حكومة نقولنا حكومة جبينا حكومة بلدنا حكومة بدينا لا حكومة بدي Emas ayana
tokkummaa jiru kan mata dureelee guddaadhaan moggaafame magaalaa Jaalalaa ona afran qalloo dirree dhawaatti bakka uummanni Oromoo bal'aan argamuu keessummootni kabajaa gurguddoon artistootni gameeyyiin kanneen akka Muusaa Turkiim Elamoo Aliim qoodarraa fudhatanitti eebbifameeti jira. Qalloo miidiyaanis achitti argamuun kan walii qaqqadaadate kanumaan walii galchinam allamagan.